Hayyee 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 akkam nagaa fayyaa jirtu. Hayyee hayyee daawwattoota kennaa hordoftoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo warri guutuu addunyaa bakka adda addaa irra nu daawwachaa jirtanii oolmaa yaa bultii nageenyi siin badhaadha jirra jirtuu ka seentanii warri hagamma dhuftanii baga nagayaan dhuftanii warri hin dhufin ammoo jechuun akka dhagahuu fi akka namni waan kana arguu fi qoqooda waliin gaya. Mata dureen irraa sofnu mata duree heddummeessee waan hedduu irra dubbachuu deema haala lafaa haala biitiitti jirtu irra dubbachuu deemna haala siyaasa Oromoo siyaasa Itoophiyaa siyaasa Gaaf Afrikaa keessattuu sagantaalee Jawaar Mohammad ka hawaasa wajjin mari'achuu ka Ameerikaa kaabaa akkasumas tarkaanfiiwwan wal falmisiisoo ta'an kan mormitoonni isa warri siyaasa Habashaa fudhates irra dubbachuu deemna sunillee waan guddaadha. Garuu odeeffannoo iccitii cimaa qaba ka hagamma bakka biraatiin dhagahin kan namni biraa jechuun hagamma gabbahee hin dubbatin odeeffannoo biyyirra dhufte cimaa odeeffannoo warra Habashaa irraa ka arganne keessa seennee jechuun odeeffannoo addaa qabna jechuun odeeffannoo sun isiniin gahuu deemna odeeffannoo guddaatu jira. Warri Habashaa biyya alatti maal godhaa jiranii biyyi keessatti maal godhaa jiranii shira Habashaan duula Jawaar gubbaattu bantee duula Oromoo gubbaattu bantee duula miidiyaa eenyutti duuba jira kaayoon duula warraa kun maalidha Ameerikaatti maal godhuu deeman waan jedhu irra haasa'uu deemna. Sunilleen hin jira wanni haasa'uu deemnu waan hedduudha akka cufaafuu warri dhuftanii bagnagaan dhuftanii warri dhufin ammoo akka dhufuu fi qooda sheer godha waliin gaya oduu gurguddoon jalqabna. Oduun gurguddoon jalqabuutti hin deemnu jechuun sagantaan Jawaar Mohammad Ameerikaa kaabatti godhaa jiru akkuma milkiin itti fufettuu jira. Milkiin akka inni itti fufee kaleessa magaalaa Washington DCtti sagantaan Jawaar Mohammad ka godhamu akka sagantaan sun hin taane yookaan ammoo haqamu carraaqii guddaattu godhame sagantaan sun hin haqamne yookaan sagantaan Habashaan warri YDC Gibre Haayiluuf hin jedhu warri Baaldaraas keessa jiru warri Izeeman keessa jiru Gimboo Sabaati keessa jiru Isaati keessa jiru Itiyoo 316 keessa jiru Bataskaanii warra keessa jiru embaasiin Itoophiyaa keessa jiru sagantaa Jawaar Mohammad kakalee kana waliin tayanii akka hin taanee fi sagantaan sun akka hin gaggeeffamne haqsiisuu fi carraaqaa turan jechuudha. Sagantaan kalee ka Washington DC ta'e sun akka hin taane warri Itoophiyaa hundinuyyuu waliin taanii sagantaa kan duula guddaa godhame Jawaar Mohammad Washington DC biyya kenna akka warri baanutti Washington DC jechuun Finfinnee biraati. Kantiibaa Washington DC akkuma kantiibaa Finfinnee adabuu deemnaa jedhanii dhaadachaa turanii sagantaan Jawaar bakka tokkotti akka jedhanii qophaawaa turanii tokkummaa Oromootiin tarsiimoo abshaalummaa Oromootiin akkasumas karooranii aanne jira jechuun sagantaan sun akka tahu daran ammoo akka bakka bareedattu ta'u akka sagantaa bareedaa ta'u akka sagantaa dhaamsu guddaa qabu ta'u akka sagantaa warri rifachiisu godhamee jira kun injifannoo akka malee guddaa tokko jechuudha. Duulii Habashaa Jawaar gubbaatti godhamu kun inni kaayoon isa jalqaba akkuma isinitti himee jiru Habashaan ammaan tanatti baraarugdee yookaan baaraagdee jirti. Baraaruga siyaasa kan keessaa siyaasa Oromoo karaa isaa jechuun yookaan adeemsisa dabsuudhaan yookaan ammoo jallisuudhaan faranjiitti akka dogongoraatiin himne sochiin kun sochii islaamummaati. Sochiin islaamummaa kun inni Oromiyaa diiguu deema, Itoophiyaa diiguu deema, Gaaf Afrikaa diiguu deema, nagaa addunyaa ammoo jeequu yookaan booressuu deemaa jennee faranjiittu himnaa jedhanii kaayoo isaanii godhatan jechuudha. Kaayoo warra maalidha? Jawaar Mohammad yookaan ammoo sochiin Oromoo kun inni kiristaanummaa balleessaa bataskaana yookaan ammoo cheerchi gubaa qeesii ijjeesaa yookaan ammoo qeesii fannisaa kiristaana biyyirra fixa jechuun addunyaa gubbaa kiristaan balleessuu deema. Kanaafuu duula gosa warra teroristii yookaan ammoo warra shororkeessa jedhamu gubbaatti godhamu wal fakkaata. Ameerikaa nu bira dhaabadda, Awurooppaa nu bira dhaabadda, nu kiristaana warri ammoo jechuun warra shororkeessati nuttu isinii taha nu wajjin taya warra kan irratti duula jechuudha kaayoo warra. Kaayoo warra Oromoo fi Oromummaa bataskaanaan wal dhabsiisu yookaan cheerchi wal dhabsiisu Oromoo fi Oromummaa
qabsoo haqaa ka dhugaa ka isaan qaban ka aadaa ka afaanii ka finfinnee ka abbaa biyyummaa ka mirgaa sun jalli sun dabsuni qabsoo finxaalummaa amantii fakkeessuudhaani wanni kunini Ameerikaafis Afrikaafis addunyaafis Itoophiyaafis Oromiyaafis wamaayyuu irra hin jirtu kanaafuu haballeessuniitiin nuti duulu jiran wajjin duula jedhanii addunyaa dogongorsiisuuf turan jechuudha. Addunyaa dogongorsiisuu keessatti suuraalee bataskaanaa ka gubatanii ka biyya Chiilee ka biyya fidanii suuraalee bataskaanaa suuraalee qeesii nam fannifamee ka biyya hedduu hin taane warri maqaa tokko amantii qabna amantiin keenya kristaan jedhu kijibuudhaan abbootiin amantaa masqala qabattee masqala baadhatanii amma waan kijibaa jechuun bakkin gubatiin gubate bakka namni hin duune namni du'e bakka namni hin fannifamin namni fannifame jedhanii kijibaa bayan jechuudha. Amantii ka maqaa tokko waaqaa fi nama jidduu akka amantii warratti jechuun utubaa taate waaqaa fi nama jidduu riqichi taate walti nam fidduu ka dhuga malee dhareen dubbanne ka namillee gaafa balleesse nabsabbaati jedhamee dhufee itti waakkatee jechuun rabbi irra araarama kadhataa fedhanii qeesiin bakka guddaa qaba isaan keessatti odoo jechuun ani hin doone arrabi kiyna duratti du'a waaqi addunyaa kan gubbaatti dhugaa barsiise dhareen dubbatin naan jedhanii odoo ofii hin lagatinu siyaasaaf jecha warri siyaasaaf waan dhaabbateef kijibaaf jecha yookaan ammoo ololaaf jechi bataskaanii namni hin fannifamin fannifame namni hin du'in du'e namni hin qalamin qalame Oromoo waan namni hin godhin maqaa balleessuun maqaa xureessuun qabsoo Oromoo gubbaatti akkas duulaa turan jechuudha. Duulii kun muummeen isaa duulii kun jechuun ammoo bakki dhumi isa itti barbaadame Oromoo maqaa balleessuu fi Ameerikaadha jechuudha. Ameerikaallee keessa Washington DC dha jechuudha. Maaliif Washington DC magaalaa gudditti Ameerikaatidha. Magaalaa dippiloomaasiin addunyaa taa'u New Yorkitti taantee magaalaa tokkoffaadha. Bakka bulchiinsi mootummaa Ameerikaa taa'ee irra nam bulchu jechuudha. Bakki kanatti yoo Oromoo maqaa xureessine Washington DC kan keessatti yoo Oromoon akka sagaleen isii hin dhagahamne goone bakki kanatti Oromummaa fi shororkeessummaa amantii yoo walitti finne Oromummaa fi duula jechuun kristaan gubbaa godhan ka kijiba jennu kan addunyaatti eegi himne qabsoo Oromoo awwaaluu dhoksuu dandeenya jedhanii jedhamtee yaadamtee bakka Washington DC kanatti xiyyeeffannaa waa hundaa duraayyuu kenname Oromoo gubbaatti duulamaa ture jechuudha. Itti galiinsi yookaan ammoo xumurii qabsoo warra Washington DC gubbaatti Gabra Haayiliin DC ufiin jedhe dhaabbate humni jechuun qindeessitu waan kanaa ka Washington DC jiru bakki dabaa fi shirii xaxamaa jiru bakki hammeenyi siyaasaa Habashaa irratti mul'atu keessa maddutti Oromoo salphisuu, Oromoo maqaa balleessuu, Oromoo maqaa xureessuu, qabsoo Oromoo dhoqqee faaluu, dhoqqee dibuu, Oromummaa qeessuu caaltuu, Oromummaa arrab godhanii jechuun personality Oromummaa jechuun gadi yarsanii gabbuusanii xiqqeessanii Oromummaa tuffatanii duula Oromoo gubbaatti akkasiin godhamee ture jechuu qabsoo Oromoo gubbaatti qabsoo Oromoo kan ammoo shororkeessummaan akkuma sila dubbadhe kanatti sochii farra islaamummaatiin dhiifama sochii islaamummaatiin ammoo farra Ameerikummaatiin walittuu fidanii Oromoo maqaa balleessuu fi turanii jechuu Washington DCtti wanni yaadame karoorii sun ture jechuudha. Sun tahee moo hin taane jennee eegi gaafannu akka warratti bakka Oromoon sila walgahii itti godhatu hundaayyuu haqsiisuun yookaan ammoo hambisiisuun sagalee Oromoo ukkamsuuf carraaqanii turan jechuudha. Bakka Oromoo walgahii itti godhadhe jedhe bakka hooteelii haa taatu akka namni hooteelii hin kireeffan maallaqa kaffalanii maallaqa sila biizineesii keessan Oromoo irraa argatu nutti isinii kaffala. Bakka yuunivarsiitii sila waan Oromoon isinii baasu nutti isinii kaffala. Bakki yuunivarsiitii al ta'an hundaayyuu walgahii Oromoon akka qopheeffachuu hin dandeenye akka Oromoon sagalee dhabee Oromoon ukkamame dubbisa dubbachuu hin dandeenye Oromoo gubbaatti duulii guddaa jechuudha. Sagantaaleen bakki yuunivarsiitii hundinuyyuu Oromoof akka waan takkallee hin kireessine yookaan sagantaan Oromoo bakka waan bira bakka takkallee takka hin taane Ameerikaa keessatti hooteelitti haa ta'uuti yuunivarsiitii haa ta'uu kolleejitti haa ta'uu haayiskuulitti haa ta'uuti yookaan ammoo warra galme jechuun sagantaa akka fuudhaa hundinuyyuu akka Oromoo waan kan hin goone Oromoo gubbaatti hagas hundaayyuu gurmaawanii qoqqobbii yookaan adma gos kana Oromummaa gubbaatti fi Oromoo gubbaatti dhaban jechuudha. Warri kun warra biyya tokkos waliin jiraannu warri biyya tokko waliin qabnu warri kun warra hegeree tokko sila waliin qabnu hagas cufaayyuu sagalee Oromoo ukkamsuu fi dhoksuu fi awwaaluuf barbaadan jechuudha. Haa taatu malee Oromoolleen ammoo hin rafneefi jechuudha. Jalqaba tokkoffaa kaayyoon Habashaa kawaan kana Oromoo sadarkaa addunyaatti akka shororkeessa amantii shororkeessa siyaasaa akkasumas diina kiristaanaa warri kiristaanaa qaqqaluu warri kiristaan fiffixuu warri bataskaan diiguu warri qeesii fannisuu warri waan hamma jechuun amma kana duula shororkeessummaa yookaan ammoo goolii uumtummaa gubbaa godhan kan gubbaatti Oromoon
wareersituudha namnam wareersu Oromoon kaayoon ishii biyya sun illee gaafa Afrikaa diiguudha jedhanii ittiin yaadaa turan jechuudha. Kalammaffaa ammoo jechuun Oromoo amantiin addaan qooduu turan. Oromoo tokko kiristaanaa akka nama goolii tahanii fi yookaan ammoo akka garee deeggarsa tokko godhatanii Oromoo kiristaanaa Oromoo Islaamaa gubbaatti akka duulu godhu yookaan ammoo Oromoo gandaan amantiin naannoon gosaan qubsumaan waan akkasitti walitti duulchisu ture jechuudha. Oromoo Shawaa yookaan Oromoo Tuulamaa akka deeggaran fakkaachaa Oromoon Shawaa kun hundaayyuu caalaa shororkaa warra michu warra irraa ijjecha warra irraa miidhamu tahullee fakkeessa fi Itoophiyaa kan waliin jaarree ammaan tan olaantummaa Islaamatti dhufuu jira. Islaamummaan biyyi qabachuu deemti. Islaamik Oromiyaan nu hunda nu sodaachisan nu kiristaana waliin dhaabbanna jechaa bifa tokkoon oduu kijiba oofaa jechuun Shawaa kanaayyuu ijjeesaa gaafa dhiyoo yuunivarsiitii waldiyaatti ijjeessan gurbaan tokkin Oromoo Shawaa kiristaana gurbaan tokkin Oromoo Muslimaa kabaaleeti gurbaan tokkin ammoo Oromoo Protestantii ka Wallaggaati Oromoo yoo taatu hunda waliin ijjeessanii hunda waliin saamanii hunda waliin tuffatanii caaltuudhanii arrabsanii hunda waliin gaalla jedhanii garuu ammoo Oromoo mo'achuu fi yookaan Oromoo dadhabsuu gandaan qoodu Oromoo amantiin qoodu Oromoo gosaan qoodu Oromoo naannoon qoodu Oromoo haala qubsum isaatiin qoodu mal jireenya isaatiin qooduun tarsiimoo warra ture jechuu. Tarsiimoon sun ammoo warraaf hin taane yookaan ammoo hin milkoofne jechuu. Akkamiin tahuu diddee Oromoon odoo hin taane kiristaanaaf Oromoo wal dhabsiisuuf ture. Qoqoodaminsi kana Oromoon baratee dur dhaabbate jechuudha. Akkamiin Oromoon dur dhaabbate Oromoon kiristaanaa Washington DC jiraatu ka shiraa fi daba Habashaa kan waliin jiraachuun beeku akka Oromoo addaan qooduuf malee yoo kiristaanummaa jedhan kiristaanummaa itti amananii akka hin goone kiristaanummaa jedhanii maa kiristaanummaa kijibaa jira wangal barsiisaa hin jiran. Fi Oromoon dubbii warra ka kijibaa kan itti beekee dur dhaabbate Oromoon dur dhaabbatee warri kanaan lolachaa ture jechuudha. Akkamiin dur dhaabbatee jalqaba ijoolleen kiristaanaa an kiristaana Jawaar Mohammed ni deeggaraa huccuu jettu godhatanii dhufan jechuudha. I am a Christian. I stand with Jawaar Mohammed. An kiristaana Jawaar Mohammed ni deeggaraa yookaan ammoo Jawaar Mohammed wajjin dhaabbadhaa yookaan bira dhaabbadhaa jedhanii wayaa uffatanii wayaa jechuun fannoo diimaa fannoo qabdu jechuun wayaa yookaan qaxxaamur qabdu wayaa masqal qabdu kroosii qabdu godhatanii dhufanii suniin dhaamsa guddaa dabarsee jira jechuudha. Oromoon kiristaanaa Oromoon warri wangala ka dhugaa kijiba warri maqaa kiristaanaatiin daldaluu yookaan ammoo nagadu barbaadu kana itti beekee jira jechuudha. Kun jechuun bakki isaan itti mo'ataman ka jalqabatu nu Oromoon amantiin addaan hin baanu Jawaar Mohammed wani irratti duulamaa jiruu fi Islaamummaaf odoo hin taane yookaan ammoo sababa biraa odoo hin taane jaba Oromoo waan ta'eef hayyuu Oromoo waan ta'eef kaayoo Oromooti waan duuleef itti duulane akkuma Taadde Birruu ka kiristaana Ortodoksii itti duulame ijjeefame akkuma Hayilee Fiidaa ka Pheenxee itti duulame yookaan akkuma Sannaa Ilikii akkuma namni Oromoo kam itti duulame Jawaar Mohammed jaba Oromoo ta'e itti duulame malee maqaa amantiitii fi miti. Kanaafuu warri kiristaanaa bir dhaabannaa jedhanii wayaa akkasii keewwatan jechuudha. Gaafa kaanii ammoo yoo isaan sagantaa Oromoon bakki tokkotti hin godhattu jedhanii faranjii wajjin tahanii bakka Oromoon sila sagantaa itti qopheeffatu hundaayyuu balbalitti cufanii. Oromoon kiristaanaa jechuun wanni akka malee gaarii kana dhageeffatu. Oromoon kiristaanaa Oromoo warri dhugaanii wangalaa Oromoon jechuun waaqatiin bulu ka gandummaan addaan hin qoodamnu ka amantiin gargarii hin baanu ka dharaanii Oromoo walitti hin duulu jedhe ka Jawaar Mohammed goota kenna. Christian I stand with Jawaar Mohammed warri jedhe sun nu galma isinii bakka bataskaana bakka waaqatti bakka nu waaqitti kadhannutti koota sagantaa qopheeffadha jedhanii godhanii jechuudha. Kanaafuu tokkummaan Oromoo yoomillee caala jabaatee tokkummaan Oromoo sibiil ta'uun bakki inni itti mul'ate bakka Washington DC sun jechuudha. Kanaaf walgahiin Jawaar Mohammed Islaama akka Habashaan itti kaasaa jirtutti Jawaar Mohammed kiristaan qaqqaluu ka qaqqaluu ka bataskaan gubuu jedhame san bataskaanum inni ni gubaa jedhame keessatti warri bataskaan suni nu Oromoo amantiin gargari nuun qooddu ati keessummaa kenna ati guddaa ati janna kabajattu si mala yoo warri adma sitti goosisee yookaan ammoo takkaayyuu qoqqobbii yookaan cuurda sitti godhanii bakka walgahiis dhowwanii bakka keenyatti godhachuu dandeetta jedhanii Jawaar Mohammed cufa wajjin Jawaari bataskaa warrattu low internet connection internet Jawaar kanaafu indeemina internetitti dhibaa jira asuma waliin jirra Jawaar bakka jechuun bataskaana warratti maqaa isaa Mohammediif hin sodaanne ni beekan Oromoon kaayoo Jawaar amantii isaa Islaamummaaf hin sodaanne sheekota Jawaar wajjin jiranii qeesota wajjin taanii bataskaan keessa sagantaan guddaan sun qophaa'ee jechuu
sagantaa san keessa jechuun sagantaan bataskaan keessa ta'uun isaa akka malee injifannoo guddaa jechuudha. Sagantaa sun ammoo qeesiin yookaan ammoo lubni amantii ortodoksii protestaantii Oromoo eebbisee banuun warri Islaamaa warri Oromoo sheekotaa fi qeesotaa fi luboota warri hundi wal bira dhaabbachuun injifannoo akka malee guddaa tokko jechuudha. Namtichi mataskaana gubaa yookaan cheerchi gubaa qeesii fannisiisee ijjeessisa jedhame ka maqaan isaa Muhammad qabu bataskaana keessa sagantaa isa ka oromummaa lallabu ka amantiin nama addaan hin qoonne yookaan ammoo shororkeessummaa warri baan akka hin qabne mul'isuun bataskaan keessa jechuun waan olaantummaa Oromootii fi tokkummaa Oromootii fi akkasumas tarsiimoo siyaasaa Oromoo bataskaana kiristaanaa keessa dhaabbatee qeesotaa fi sheekota duratti lallabee jechuudha. Qeesotaa fi sheekota waliin dhaabbatanii harka wal qabatanii qeesotaa fi sheekota waliin dhaabbatanii walitti hasaasan caala ka waliin dhaabbatanii harka wal fuudhanii Oromummaa jedhan caala wanni Habasha ajjeesin jiru. Jawaar Mohammad qeesotaan marfamee sheekotaan marfamee lubootaan marfamee jidduu warra keessa tokkummaa Oromootii fi siyaasa Oromoo tarsiimoonni ittiin injifatu caala wanni Habasha ajjeesin jiru. Habashaan siyaasa warra ka warri ittiin nagadaa bayu Oromoon kiristaan qaqqalaa kiristaan fixaa kiristaan ijjeesa bataskaan gubaa ka jedhanii ololii warri hojjechaa bayanii Oromoo amantiin diiguuf yaalan kalee du'e awwaalame jechuun awwaal isaa kalee daadhiin jala yaate jechuudha. Siyaasan Habashaan irratti hundoofte kijibni siyaasaa gaarii siyaasaa ka warri tuulaa bahee gaarii siyaasaa ka dhara warri hojjetu kalee bishaan jali yaa'e. Bishaan irra dhudhuqubii warra uqubii warra investmentiin kijiba ka warri addunyaa ittiin kijibuu fi ka Oromoo ittiin burjaajessuu fi yookaan ammoo ka nama ittiin sobuu fi abbaan amantii ka sila dhuga dubbachuu qabu qeesin amantii phaaphaasiin dhuga dubbachuu qabu ka namaaf waaqi jidduu jiran warri itti amanu kijibii inni warri kijibaa bahe kalee maal bishaan jalaan nyaate. Kijibii sun kalee ni fashalaa'e dharii warra afaan siyaasatiin borii iftanii waan Habashaan gabbaate dubbatti hin beekne sunillee jechuun የኦነግ ቸርች እንጀት ስላ እንሳልፈቱ የአሸባሪዎች ቸርች ቦር sunillee እንጀት የሙስሊሞች ቸርች ነው ቦርልኝ እንጀት ሰለ እንሳልፈቱ ወሪ ሳልፊ ወሪ ቃኒ ቤኩም እቲ ሱኒ የዘረኞች ቤተክርስቲያን ቦር የጠባቦች የብሔርተኞች የኦነጎች የአይሲስ ወይም ማላጅረኒ አይስክሪም ቤተክርስቲያን ለቦሩን ጀቹን ቸርች አከሰደኒ ቦራሳው ደንዳንቹ ወሪ ሳልፈቱ warri maraatu itti jiran kana namni tokko duubatti of deebi'ee dhaabbate dhiiroo wanni nuti deemu jirru kun yookaan akki nuti jirru kun dhara akki nuti jirru kun nu hin baasu biyyi kan waliin qabna warra kan waliin jiranna caaltu jennee abaaruu hin qabnu jedhe namni siyaasa warra yookaan hayyuu warra ogeessi warra tokko gamma gabbaa dubbate hin jiru. Borillee bataskaan warra kanallee ka Oromoon achi goote bataskaan warra sun jechuun mana araara man nagayaa kanam ilaalcha adda addaa qabu jechuun hammatee akki jechuun waaqii barbaadutti araara fi nagaa haasofsiisee don taane mana shororkeessa mana kijiba mana zaranyoota mana maal jedha itti duulu deeman jechuudha. Yoo ka warri itti duultaat Oromoon jechuun waan ofii jabeeffachuu qaba bir dhaabachuu qabnaa jechuudha. Wanni kalee ta'e sun siyaasa Habashaa mudhiitti mure jechuudha. Duddattu lafee cinaachaa lafee dugunguru dhahee cabsee jechuudha. Akki lamu propaganda warra kun deebi'ee hin jira wanni akkasi jabaachuu qabaa jechuudha. Afaan faranjiitiin wanni gos kana kun a psychological coup jedhama. Fonqolcha qorqalbii Habashaa gubbaatti godham. Warri dogongora nama nabai. Jawaara da bataskaanin seen. Jawaar bataskaan keessa waa haasawa. Jawaar qeesii wajjin dhaabbatte. Jawaar sheekif qeesii walittu fida. Warri wallaala na gamma jal deemaa ture ka sabaaf sablammii bira. Ka jawaar dhugumaanuu amantii kiristaanaa balleessa bataskaan gubaa jedhe amanu. Ka dhugumaanuu qeesii qaqqalsiisaa jedhe amanu. Adawanni nutti maa bayan dhugaa miti dhara. Jawaar Mohammadi nam bataskaan lagatee bataskaan gubsatan taane nam bataskaan keessene qeesii birtaa'ee haasa'u nama qeesif sheekii harka wal fuusu qeesif sheekii wajjin harka wal qabatee mallattoo nagayaa mallattoo araara ka jaalalaa amantii alatti ka walitti nu fida Oromummaa namummaa amantii alaa jechuun kaayoo ilmi nama guddaattu kaayoo sabatti waliin nu fida jedhu ka akkasitedha. Warri siyaasa kan gubbaatti nagaduu fi warri qubiin isaa waan kana ture ammoo dubbii warri ittiin deemu dharaa dubbii warra kijibaa dubbii warra dubbii siyaasaa malee dhugaaf keessa hin qabne agarsiisaa jechuudha. Kunin jechuun a psychological coup fonqolchi jechuun qorqalbii yookaan yaasammuu Habashaa gubbaatti godhame jechuudha. Akki lamuu lafaa hin kan wanni kun jabaatee itti fufuu qabaa jechuudha. Wanni kun jabaatee itti fufuu qabaa jechuudha. Obboleeyyan keenya jechuun ka kiristaana an kiristaana ammoo Jawaar Mohammad waliin dhaabadhaa jedhanii
wayaa sun uffatan ulfaadha galatooma wayyama bagum nu boonsitanii baga alagaan diinummaan isaa jechuun yookaan ammoo gochi kijiba kan inni Oromoo maqaa balleessuuf godhe ija banattanii beektanii addunyaaleen akka beektu gootan jechuudha. Warri waan kan gootan warri abbootiin amantii jechuun ka balbala keessa man keessan kaayoo Oromootiif sheekii Islaamatiif mana maqaan Jawaar Mohammad ka bataskaan gubaa ka qeesii fannisaa jedhamee maqaan kijibaan badu dhugaa isaa beeytanii jechuun akka keessanitti sumattanii balbala bataskaana keessanii yookaan ammoo cheerchii keessanii bantanii fi bakka wangalii waaqa irra darbira dhugaan Oromooleen akka dubbatamtu waan gootaniif ulfaadhaa horaa bula jedhu. Salphin irra nu oolchitanii jechuun sila akkaataa kalee sunitti argitanii jirtanii wanni Habashaan nu godhe Oromoon maal godhan deettan Waashingten keessatti afaan isin qabne kun biyya keenya jechuun waan feene goona jedhanii nu salphisuuf ture warra kiristaanaa sunii fi warra abbootii amantii ka Oromoo sunii fi maqaan nu hafee jechuudha. Kun akka malee guddaa tokko asirra what is the take away from here waan kan sagantaa kan afaan Ingilish illee qopheessa dhufee isin dhiyeessa. Armirra wanni nu barannu tokkini wanni nu asirra barannu tokko qabadda. Oromoon jechuun qaama bira irratti hirkachuu hin qabu. Oromoon humni guddaan qabu tokkummaa isaa akka inni ta'e taakki dadda. Wanti Oromoo waan ofiit wanni Oromoon kiyya jedhee qabu waanuma isaati malee waan faranjiiti miti yookaan waan saba bira gaafa Afrikaati miti yookaan waan warri mirgilmaan namaati dhaabbatu nuu kennu miti. Wanni Oromoon qabu xiqqaatu guddatu waanuma kiristaanii Oromoo qabu waanuma Islaama qabu waanuma ufittu ka abbaa tayaa jechuudha. Baguma bataskaan sun guddatu xiqqaatu qabaanne jechuudha. Kanaaf gartee Oromoon bakka ofii bakka waldayaa ofii haa qabaatu. Bakka masjida ofii haa qabaatu. Bakka bataskaan ofii haa qabaatu. Bakka itti waaqeffatu. Bakka itti saganteeffatu. Bakka waldaalee hawaasa haa qabaatu. Waan ofii qabaachuun xiqqoolee tatagini nan boonsa argitanii. Waan kiyyaa wanni ati jettu. Wanni ati waan kiyyaa abbaan itti amantu xiqqaallee taatu guddatullee wanni kan kee waanum kan keeti jechuudha. Wanni kan kee waan ati horattee qabdu kaatirratti ajajdu sila akka ormaati kalee salphanne bushoofne bakki taasofnu dhabne darse kenna guurranne kotoota kennu walitti ufanne Waashingten keessa Jawaarilleen salphate Oromooleen salphatte baate garuu waan ofii qabaachuun hagas cufa nam gargaarti jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka hundattu wanni nu yaadnu tokko nam Siyaatilitti warra Filipiinoo irra galmi kireeffanne jechuudha. Bakki birattu bakka argachuuf rakkachaa turre jechuudha. Waan ofii qabaachuun barbaachisa. Waldaalee Oromoo, waldaa amantii Oromoo, masjidoota Oromoo babal'isu, galma Oromoo guguddisu. Oromoon waldaa hawaasa Oromoo ka galma guguddaa qaqqabu nu barbaachisa. Uf dandayuudha pirinsipiliin qabsoo Oromoo. Ufirratti hirkachuudha. Harki namaa hin laallu jechuun. Qabsoon Oromoo ka qeerooleen akka warri haasawu Misriin hin gargaarre, biyyi Arabaa hin gargaarre, warri Islaamaa hin gargaarre, warri Pheenxee Kiristaanaa Iskaandineeviyaan hin gargaarre yookaan Jarmeen hundeessin. Oromootu horii walitti buusee qabsoo kan tinnisee agarraa asiin gahee jechuudha. OMN illee taanaan Oromootu isanummaa nu daawwattan kanaaf OMN daawwattanitti horii walitti buustanii waan qabdaniini qabsoo kan bira dhaabattanii asiin geettan jechuudha. Kanaafuu if dandayuun akka malee barbaachisaadha. Waldaaleen Oromoo bakka hundattiyyuu nu barbaachiste. Wanni ta'uu qabnu kana waldaaleen hawaasa Oromoo bakka hundattu galma guguddaa qabaachuu qabdi. Biizinesii Oromoolee waan akkana kana yoo nama jala baane uf dandeenye sila galmi guddaa Minisootattu qabanne, galmi guddaa Siyaatilitti qabanne, yoo galmi guddaa Waashingten DC'ttu qabanne, yoo galmi guddaa akka Washington, Toronto qabanne, Calgary qabanne yookaan ammoo Denver, Colorado bakkuma kamiyyuu qabanne namin kadhannu jechuun warra jala hiyyaanu jechuudha. If dandayuun akka malee barbaachisaadha jechuudha. Waan kana baradha jechuun Oromoo. Waan kana if beekuun akkuma ijoolleen kiristaanaa sun an kiristaana Jawaar wajjin dhaabadha jedhan uf beekan sun if beekanii namni uf beekammoo uf dandayuun humna dinagdee qabaachuun humna amantii qabaachuun wanni kun hunduu san gargaaraa jechuudha. Kanaaf wanni kalee tahee wanni Washington DC waan akka malee nam boonsaa waan akka malee nam gammachiisaa it is in a way a master stroke jechuudha. Afaan faranjiitiin a master stroke jedhama jechuun kun sochii abshaalummaa dhayicha takkaan jechuuni dhayicha takkaan ka siyaasaa Habashaa kijiba tuula kijiba irratti hundaa'e sun firfirsa jechuudha. Ka dhayicha takkaan dhidhiitachiisa jechuudha. Siyaasaa gosuunitti ta'e is a master is a genius move wanni Jawaar Mohammad kalee godhe waan akka malee Rabbiin agartee yoo garii jechuuni is a blessing in disguise. Duuli Habashaan irratti duulamku yoo garii kenna waaqati jechuu kenna waaqaa agartee kasirraa hin guune ka yeroo yeroon elmattu ameessa agartee siyaasa Oromootiif Habashaan ameessa guddaadha. Ameessa bonaa ganne elmattu ameessa hin guune ameessa hin dhowwanne ka gaafa tokkummaan Oromoo
daddaqee jedhu warri yoo gaalla sun jedha Oromoon dhufe takki ta'e ka gaafa Jawaar Mohammad gabaan isaa qabbanofte yoo isaan arrabsan Oromoon Jawaarii kiyya jedhee qabate mataat yoo gari yoo san laaltanii odoo sila warri bakka faranjii kana hin cufsiifne Oromoon akkas tokkummaa warra bataskaana keessa yookaan ammoo cheerchii keessa mul'attee akkas guddattee gadi hin baa turte yoo gari warri kun wallaalalleen taanan hammeenya miqqenyummaa warraalleen taanan wanni isaan nu godhanii jechuun nuufi akka malee waan bu'aa guddaa buustu jechuudha. Bu'aa guddaa buustu jechuudha. Bagum nurrattu duulanii bagum sagantaa bakka faranjii sani haqsiisanii bagum Oromoon jechuun sheekii fi qeesiin kenna waldaa kiristaanaa keessatti wal argee dhaamsa ajaa'iba uummata kenna kabiyyi jiraniif dabarsine jechuudha. Kun jechuun uummata Arsii keessa jiru obboleeyyan kenna salaalee tuulama irra deemanii Arsii keessa qubatanii obboleeyyan kenna ka Islaamaaf kiristaana bakka hedduu waliin jiraniif ka Wallaggaatti fi Itoophiyaa guutuuf dhaamsi guddaa dabarsa jechuudha. Tokkummaan Oromoo sibiila caala jabaataa tokkummaan Oromoo ka ganamas kaayoon Oromoo waliin qabu amantii kamiyyuu hiddi Oromummaa walitti fidu haadii Oromummaa walitti nam hidhu waan amantii haa ta'uuti waan alirra nutti dhufe kamiyyuu caala jabaataa waan jedhu kunin dhaamsa guddaa dabarsaa jechuudha. Kun waan akka malee nu boonsa jechuudha. Bagum nutti duulameeyyuu kan jedhuuf kan. It's a blessing in disguise faranjii yoo garee. Abaarsi keessi isaa eebba. Abaarsa sila jechuun rakkoo akka rakkootti dhufte ka keessi isaa ammoo maal karaama guddaa qaba. Ka keessi isaa faayidaa guddaa sii qaba. It's a blessing in disguise. Eebba jechuun yoo ati akkas gubbaa isaa laaltu rakkoo fakkaate abaar fakkaate kamarame dhufa. Yoo ati keessa isaa akkan saaqtu eebba guddaa jechuudha. Kenna guddaa kenna waaqa ameessi kana ka bara baran si mirgisu si aanan kennu kasirra hin guune yoo garii baguma habashaa qabaanne adoo habashaa hin qabaanne taate Oromoo firstiin duula taate OMN hin banamu ture. Odoo OMN hin banamne taate sochiin ammaa kun ariifata kanaan deemee jijjiiramii kun dhufu ture. Habashaa qabaachuun ammallee taanan sabaa fi sablammii wallaalan jal deemtu hundinuyyuu siyaasaa warra argitee barattee jala deebi'aa jirti. Waan akka malee guddaa takka waan akka malee waan nu barsiisu tokko jechuudha. Baguma wanni kun taheeyyuu jedhee anam yaadaa jira jechuudha. Waa guguddaa waa'ee baldaraa sanitti muu deema waa'ee duul habashaa ka Ameerikaa icciti kan bakka biraa hin jiru odeeffannoo jechuun seelii abinii keessa seenne odeeffannoo gurguddaa arganne jirra waan abinii gubbaa amma jechuun jalqaba oppiidiyoon nutti himani jalqaba jechuun embaasii gubbaa wa dhageenne jennee haasofnaani amma ammoo seelii abinii keessa seenne siyaasaa abiniirraa odeeffannoo arganne jirra warra habashaa gubbaa warra baaldaraasi gubbaa nam warra keessa seenu godhanne madda odeeffannoo baaldaraasi madda odeeffannoo abinii gubbaa odeeffannoo gurguddoo arganne jirra odeeffannoo argadde san isinitti himuu deema qoda suniin duratti garuu waa takka lama jechuun waa'ee siyaasaa sun haa dubbadhuuti. Duulii habashaan amma nurratti godhuu jiru kunini wanni bataskaan keessatti ta'e kun akka malee bakakkaa guddaa itti buuse. Bakakkaan guddaan siyaasaa kun baay'ee warra rifachiisti amma argitanii jiranii nama hamaatti dhufaa jira ka abiyyi caalbadaa ka dhugumaanuu waan guddaa Oromoo godhu deemu kanullee balleessu deemu jedhanii Jawaarii jechuun dhidhiitachaa jiran amma isaan jechuun dhidhiitachaa jiran rifatanii jiranii waan isaan borii iftaan haasawan hin beeknu borii iftaan gabbaayanii jechuun bataskaana terroristii maali jinni zareenyochi maali jedhanii oduu sanii dibbee baratam sun hin dhaanii siyaasa warra akka malee bishaan dhugee siyaasa warra akka malee kasaaree dhadhaa ibiddi buut irra ta'e nu waan akkas jajjabeessine itti fufuu qabne jechuun kiristaanaaf islaama walitti fidu sagantaa danda'ame bakka akkasiitti qopheessu sheekii kennaaf jechuun qeesiin kennu waliin dhaabbatanii harka wal fuudhanii waliin haasawanii Oromummaa biratti waa hunda durfatanii wajjin hojjechuun akka malee barbaachisa tokkodha jechuudha. Kalee Jawaar Mohammad haasaa guddaa haasaa ajaa'ibaa godhee haasaa sun keessa jechuun nu qabsoo kan ka qabsoofne qeerroon Oromoo kum shanii ole lubbuu isaa gabbaree kumii hedduun madaahee namni hedduun buqqa'ee uummatii miliyoona tokko olii Finfinnee irra ummati miliyoona tokko olii naannoo Somaalii irraa buqqa'ee balaan guddaan dhalatte yaadannoo warra tokko adoo hin jaaraminiifu Minilik du'e Minilik ijjeefame Minilik du'e Minilik tortora Minilik jechuun bineensa Hitleerii Afrikaatii fi Abiy jechuun siidaa hojjateef jechuudha. Minilik siidaa hojjate sun siidaan dogongoraa jedhamee haasawamaa ture irtiin deebi'uu jennee yaadaa turre. Kalee yoo Jawaar Mohammad akkas haasa'ee galuun dubatti Abiy Ahmed ammoo Minilikiif paarkii ijaarsisuu fi gaariin xooxxoo gubbaa ture jechuudha. Gaariin xooxxoo gubbaatti Minilik siidaan ijaaramee hafe
Inxooxxoo gubbaatti inxooxxoo jechuun gaara basaasaa kan inni Oromoo achi gubbaa taa'ee Oromoo tuulamaa gubbaattu bala yookaan qiyaamaa dhaqqabsaa bahee bakki sunittuu Minilikii fi hawwiilti jaarsisuutu jira jechuu paarkii jaarsisuu jira waan kan akka inni godhu deemu kanaan dura isaati wajjin gaafiif deebii godheeni Daani'el Kibret dubbatee jira jechuu Abiy jechuun wallaalaan jechuun wallaal irra deebi'ee nami ni sirraawaa yookaan ammoo dogongorre wallaalee irra deebi'ee uummata Oromoo isattuu jechuun dhufee Oromoo isa dhiifam gaafatee jechuun ni toobataa jechaa turre namtichi kunini nama toobatullee miti namtichi kun nama wallaal irra dubat deebi'u miti waan inni itti amanu waan inni itti amanu jechuun ilaalchisaati falaasamisaati namtichi kun dogongoraallee hojjedhee jedhe nam dubat deebi'u miti Oromoon abdii isirraa kutachuu qaba Abiyyi jechuun faaruu Minilikii sanam deemee har'a faaruu san paarkii godhee fi achi keessatti akka namni Finfinnee deemee paarkii sanillee daawwatu paarkii Minilikii kan Inxooxxoo sullee akka inni godhuufi godhuu deema Abiyyi irraa abdii qabdanii muradha Abiyyi irra jechuun yaada qabdan Abiyyi ka Oromooti Abiyyi kenna waan jedhu sun wanni sun hin taane waan sun ofirraa eegaa Abiyyiin tuqinnaan jedha kiyyaan tokkini Abiyyi tuqaan jiru gochisa haasawaa jira kanaafuu faaruun Minilikii miidhaa malee bu'aa tokkollee Oromoo fi hin qabdu Itoophiyaan Minilikiin itti faarfamu Itoophiyaan caaltuun itti arrabsamtu Itoophiyaan Oromoon itti tuffatamu Itoophiyaan Habashaa durii sun Oromoof hin taatu jechuudha Itoophiyaa Oromoo miidhuu feetu Itoophiyaa jechuun warri Washington DC nafxanyaan kun faarsaa jirtu jechuudha kagosa jechuun maqaan bareedan Oromoo caaltuun abaarree yookaan ammoo arrabitti ta'u tuffiitti ta'u jechuudha ka Oromummaan jechuun tuffiitti ta'u jechuudha biyya Ameerikaan keessa ta'anii namni gurraachaan jechuun N-word ittiin fayyadamanii abaarissi gos kana hin ta'u biyya dimokiraasii keessatti maqaa Oromoo saniini maqaa gosuniitti nama arrabsu waa wanni jechuudha Abiy Ahmed warri nama kiyya jettanii yaadaa baatanii ana akka yaadi kiyyatti Abiy Ahmed nama keessanii miti inni ilaalchi keessanii inni yaada keessanii inni falaasama keessanii inni yaasammuu qorqalbii keessanii gochaa fi hojiilleen hin qabu kanaafuu inni faallaa qabsoo Oromooti Jawaar Kalee akka gaarii laf kaahee jira ammoo faallaa qabsoo Oromoo irraa furmaatiin eegamu falliin eegamu ani hin beek namichi kana haatisa malakki dhaamattee bira deemti hin beeku Kalee jechuun Minilikiif siidaa dhaabee ture har'a ammoo jechuun paarkii isaa gaara Inxooxxoo gubbaatti godhuufi deema paarkiin Inxooxxoo kun bakka ekeraan Minilikii daran itti faarfamu bakka ekeraan ka'uu qofa ta'e itti faarfamee dargaggeessi lafa ol dhufu ijoolleen barattee hawwii isaatiin akkasumas biyyiti sun suuraa Minilikiitiin akka ijaaramtu duratti deemtu bakka barbaadamu namtichi kun dubatti hin deebi'u deebi'aa hin jiru kun qabsoo Oromoof tuffii guddaadha kun qabsoo Oromoo fi arraba hamaadha kun saba Oromoof tuffii guddaadha jechuun namni haga Kalee jechuun yaadaa turre Abiy dubatti deebi'a Abiy wallaal isa kan irra deebi'a fireenaa qabatee dhaabbatee dubatti deebi'a jechaa baane namichi fireenaa qabatee dhaabbachaa hin jiru gaazii itti kenne jechuun makiina saffisaan duratti deemaa jira kaayoo habashummaa kaayoo Itoophiyummaa durii kan Minilik sun bakka hin ga'uu fi abdii akkisanii jechuun hin kutanne akkisan kutattan barbaada kanaafuu karaa kanaan jechuun Oromoon tokkummaa isaatiin dhaabbatee mal dhawatee falatee akka inni duratti deemuu qabu nafxanyaa Ameerikaa keessatti nu arrabsitu kana yoo nu arrabsitu maal balleessitu Abiyyiin jechuun Minilikii faarsee yoo Abiyyiin isaaf paarkii dhaabee yoo Abiyyiin isaaf siidaa godhe waan Minilikiin nu godhe beek ijjecha Minilikiin nu ijjeese tuffii Minilik nu tuffate namni ijjeesina gaalla ta'ullee jedhee seerinni baase sun hojiirra oolchaa jiranii waan adda wanni warri godhe hin jiru yoo kenne sila nuu tole yoo kenne nuu qajeele warri manutti dabee jenna yoo kenne nutti dabe warri akkamiin nuu qajeela waan Abiyyiin godhaa jiru kana Habashaan fedhe abbaan fedhe Mallasaa miti Habashaan fedhe Goojjam irra Gondar irra aangoo eegii qabate pirezidaantii yookaan ammoo piraayim ministeera biyya sunii tahee Minilikiif namni wadhaab waan jiru natti hin fakkaatu siidaa namni godhu hin jiru oduu alagaa ta'e nu sodaata oduu alagaa tahee paarkii Inxooxxoo jechuun Minilikiif deemee hin ijaaru jechuudha paarkii Inxooxxoo Minilikiif ijaarradhe kanaan dur dubbate ture namni hin ijaaru jechuudha abbaan fedhe Habashaa ta'e Habashaan waan hin goone Minilik godhaa jira kanaafuu Daani'el Kibret gaaf dhiyoo raadiyoo televezyiinii faana gubbaatti gaafiif deebii kutaa lama qabu godhe namtichi kun waan nu barbaannu hundaayyuu nu godhe Minilikiif wanni godhe siidaa dhaabee Finfinnee haaromsaa deemaa paarkii tokkummaa ni godhaa jedhee godhe kan caal maal barbaadde namni Itoophiyaa kaayis caal waan kan hojjetu kamii jedhee televezyiinii isaatii gubbaatti dubbate waan suni Biraanuu Naggaallee jechuun namni Itoophiyaa fedhe qabaate waan Abiyyi nu hojjetu kan caal namni hojjetutu jira jedhee dubbate ture jechuudha Ameerikaatti deeggartoota isaatiif road map yookaan ammoo jechuun karbaasa Abiyyiin itti bulchu nattu kenneefi jedhee nuttu kenneefi yookaan nattu kenneefi jedhee Andargaachoo Tsiggee dubbachaa ture wanni sun sobaa kijiba jechaa baan wanni sun akka soba hin taane yookaan dheera hin taane margaa jirra jechuudha
Kanaafuu abdii sirraa qabdanii kutadha jechuudha. Wanni nafxanyaan arrabii isin nama arrabsitu kunin ka Ameerikaatti isin nu goote kunin waan lafee keessa darbee foon keessa darbee lafee keessa bahee dhuka namatti dhagayamuu jechuudha. Meeqne ka warra jedhu sun dhuka nama keessatti baamaaroo keessatti waan nama dhagama jechuudha. Arraba qorra Ameerikaa caala nama dhukkubsu nu arrabsaa jirta jechuudha. Arrabii sun qabatamaanii yoo gochaan lafirra dhaabbatee mul'atu Minilik hawilti dhaabu jechuudha. Ka warra arraba jechaatidha. Ka abiyyiin godhamoo Minilik bulguu bineensa madda arraba kana madda tuffii kana madda Oromoon gabroomuu cabu kana madda Oromummaan salphachuuf Oromoon waggaa 100tiif mataa gaqqabate saba xiqqaa isaa gadi jala buluu kan hundayyuu ka itti walitti dhufee walitti muummayu yookaan ammoo walitti dhufee mataa walitti qabatu itti baay'insiisa faaruu Minilikiitidha. Faaruu Minilik bir darbani Minilikiin akka inni mul'ate akka inni faarfamuuf hin doone har'allee akka inni hin jira jedhama. Isaaf siida dhaabu jechuudha. Kan caala wanni arrabii Oromoo arrabsa tuffiin Oromoo tuffata hin jiru. Bakki Minilikiin amma har'a abiyyi daawwachaa jiru kunin bakki abiyyi daawwachaa jiru kunin xooxxoon kunin bakka Oromoon Finfinnee har'a qubatu kunin ka Finfinneen abbaa biyyaa jennee nu falminuuf kunin Oromoon Gullellee, Oromoon Galaan, Oromoon Abbichuu Oromoon adda addaa kan naannoo sun qubatu eekan irra caphee itti salphate jechuudha. Lafa tabba gaaraa olii sanirra karoorii bahee nafxanyaan achi gubbaa Oromootti duulaa baate yeroo Oromoo Protestii yaadata awwalaloo tokko. Awwalaloo kan gaafa durii haayiskuulii baradhu perhaps haayiskuulii mitiyyuu suniin dura gaaf baradhu dubbise jechuun yaa Oromoo hizbe tadabbaqee gif taarikii kaayedhu kitaaba jechuun gammachuu malkaafaatii barreessan mataa keessan hin banne kitaabsan keessatti dubbise jechuun walaloo kana. Inxooxxootu Minilikii fi hawilti dhaabuu deemaa abiyyi jennaan ni oduu kan argee jennaan televezyiinii Itoophiyaa gubbaa ka barreeffama. Mataa keessa wani na dhufe dhukkubbii jechuun seenaa Oromoon tuulamaa keessa baatee ka durii suni mataa keessa na dhufe jechuudha. Their pain, their suffering, their persecution, marginalization, eviction. Shawaa diasporaan ka jennu ka Arsii jiru, ka Baalee jiru, Harargee jiru, uummattoota kibbaa keessa jiru hundinuu gaafsun buqqee biyyi san Finfinnee irraa kaasanii dhukkubni kaanseriin siyaasa Oromoo keessatti dhaabbatte Addis Ababa akka jedhamtu kunin gaafsun dhufte biyyi keenya keessatti jechuun wanni taate jechuudha. Nu har seenaa sun falmanne Finfinnee maqaa itti deeffannee abbaa biyyummaa itti deeffannee moggaasa karaa godhanne waa hunda Finfinnee gubbaa haqa qabnu deeffanna eegi jennee yaannu Ormi jechuun warra jechuun achi nu buqqise warra achirra nu kaase nu ijjeessa nurratti dhaadhessaa nurratti faarsaa hawilti dhaabafii jechuudha. Warri sun siida dhaabaa jechuudha. Warra Oromoo ka tuulamaa seenan hayaadatu gootota. Ka ilmaan isaanii abaabayyoon abuturoo warra akaakuwwan isaanii qabsoo Oromoo itti guddatanii jechuun Fincii fi Gincii fi Amboo fi Laga Xaafoo Sulultaa Finfinnee keessatti waan kan finiinsanii injifannoo kanaan nu abaasanii ijoolleen kun sila dhugaa qabdi akaakuwwan warra abaabawwan warra seenaa haqa dhugaa argachuu qabani dhugaan sun ammallee irraa awwaalamtee jirti dhugaa sun irraa fagoo jirra jechuudha. Abaabawwan warra warri abbootiin warra durii jiran sun bara Minilikii sane walaloo akkasii kan walaleessa walaloo kan yeroo hedduu dubbatan gaafa Minilikii dhufee Inxooxxoo gubbaa Inxooxxoo irra jechuun paarkii abiyyiin ijaaruu deemuuf kana gaafa Minilikii achi gubbaadhaan warri kan waraaru warri keenya kan weeraru yookaan warri keenya kan ijjeesu achi gubbaa dhaabbatanii seenaaf walaloo kan nu dhiisan warri keenya ka Tuulamaa warri keenya ka Walloo warri keenya dhiifama ka Tuulamaa ka Shawaa akkas seenaa warra kun bakka argata seenaa warra kun ni yaadatama rabbittu beekaan hin beeku. Gaafa siidaa Minilikii dhaabatee warri harma muraa farka muraa aanolee bakki hin arganne waan takkaayyuu hin taane. Hashuu isin godhe jechuudha. Hashuu harma muree baga harma muree jechuudha wanni godhame actually. Ammallee una dabanne harma farki muraan jechuun harkaaf seenaa jechuun maali waan kalee laaltee akkaataa kalee suniini seenaan cunqursaa akkaataa kalee suniin guyyaa har'aan tanallee boctaa borillee akkasiin nan bulchita jechuudha. Warri seenaa kalee faarsu seenaan jechuun ilaallee qofaa miti kaat keessatti kalee kan ilaaltu jechuun waan kalee darbi keessa ilaal daawwitee miti mala siyaasaa ittiin si bulchanii jechuudha. Itti fufuu qabaadha. Minilik taane durillee si bulchan ammallee si bulchan. Gaafsun Oromoon akkas Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gadi laaluun hafee Finfinnee loon geessanii horaa obaasuun hafee Tulluu Daalatti irratti yaa'iin gullellee hafee yaa'ii gadaa ka gullellee jechuun Tulluu Daalatti irratti gafarsa darbanii qoraan cabsuun hafee bara jarri dhufanii huruffaa bombii irratti jabbilee yaasuun hafee bara jarri dhufanii loon teenyas dhumanii falfal ittiin warri dhufu laala
Eda mashashaan dhufe birmadummaanis hafee. Oromoon barsun akkasitti booye. Oromoon tuulama. Oromoon jechuun Finfinnee qubatu. Ka paarkii Minilikii irraa biyyi ijaarsisuuf deemu kun Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad ilaaluun hafee. Finfinnee loon geessanii hora obaasuun hafee. Gafarsatti darbanii qoraan cabsuun hafee. Huruffaa bombee irratti jabbilee yaasuun hafee. Bara jarri dhufanii loon keenyas ni dhumanii. Eda mashashaan dhufe birmadummaanis hafee. That was a pain. Seenaan Oromoon keessi baate seenaan arrinni Minilikii dhaabu sun seenaa gos qaba. Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad ilaaluun hafee. Finfinnee loon geessanii hora obaasuun hafee. Bakka horaan Finfinneetti deebisan tulluu daalatti irratti yaa'iin gullellee hafee. Huruffaa bombee irratti jabbilee yaasuun hafee. Bara jarri dhufanii loon keenyas dhumanii. Eda mashashaan dhufe birmadummaanis hafee. Namni har'a warri yaadatu hin jiru. Gaafa Oromoon abbaa biyya taate Oromoon abbaa biyyummaa Finfinnee gubbaatti dhuunfatte warri kun ni yaadatamaa jedhee abdadha. Har'a garuu haga Oromoon seenaa ofii barreeffatee jechuun hira ofii murteeffatu asitti har'a garuu calleessa. Har'a garuu Oromoo moo'atee qabsoonii qeerroo kumshaniitti gabbaree injifatee yaadaan moo'atame. Ummata qabsoon injifatee nam ofii ka jedhu basaraa biyyaa galfate yaadaan moo'atame madaa isaa keessatti nami fallaana itti godhu waan akkasii. This is so painful. Wanni gos kana jechuun seenaa kamiyyuu keessatti taate hin beektu. Ummata moo'atame injifannoo isaatiin ammoo deebi'ee moo'atamu. Ummata moo'atee injifannoo isaatiin galaafatamu nam isaatiin nama qawarra dhawaate dhufu. This man inflicting this amount of pain. Ridiculous. Dhukkubbii hagas ga'u. Trauma Oromoon keessa baate durba. It's a collective trauma. Inxooxxoo dhaabbatanii caffee gad ilaaluun hafee jedhan Inxooxxoo gad dhaabbatanii kun trauma kan Oromoon shawaa qofa mi miidhame. Harka muraaf harma muraa arsiin akkas miidhame. Calanqoo gubbaatti argeen bakka daddatti. Har'a trauma Oromoo san dhukkubbii Oromoo collective pain Oromoo san akkirri caalaa dhukkubuu fi mootummaan jechuun soogiddirra firfirsaa jira. Madaa jechuun goguu diddee madaa Oromoo tan madaa siyaasaa kan tuttuqaa jiran nu dhiisa jenne dadhabne. Wanni Oromoo kan ana Abiy Ahmed waan isaa kanaa hin galu. Kalee waa haasawee tura. Nami Ermiyaas Laggeessa jedhama akkamiin farro Oromoo akkas tahaa jedhuuf gaafa dheeroo hedduu nami sunini ministeera ture maqaa Oromootiin last name Oromoo qaba. Ermiyaas Laggeessa waaq jira. Angoo qabeessa ODP yookaan OPDO guddaa ture. Garuu akkamiin farro Oromoo ta'e akkamiin warri isaa akkas jibbe akkamiin haadhii kiyya jechuun gaafa duute jechuun gaafa jiraatti Itoophiyaa taate gaafa duute Oromiyaa yookaan Oromoo taatii jedhee namni boo'aa jedhe ajaa'ibamaa ture. Ada OPDO'n farra kaayoo Oromoo ijjeesuuf dhaabatte. Oromummaa ijjeesuuf ergamtu diinati ada jechuun wayyaanettu dhaabbate. Pilaanii fi diizaayinii Oromoo jalqabaa irraa hin qabdu. Meeshaa alagaan Oromoo ittiin saamu ijjeesusu Oromoo adeemsisu warri kun sila warra seeraa dhiyaachuu qabutti. Ada guyyaan dabartee fi carraan kennamee fi har'a taanan akkuma jechuun warri maasteroota isaanii nu godhan sun nu godhuu fedhan. Abiy Ahmed eessatti argaa jira. Ermiyaas Laggeessa keessatti Abiy kanatti nutti mul'ata. Abiy Ahmed keessatti Ermiyaas Laggeessa keessatti arga. Bakki tokko maddi tokko irraa waraabaman. Ilaalchi warraa, yaadii warraa, falaasamni warraa, yaasammuu warraa, qolqarbii warraa, hojjaa warraa, gochi warraa, namummaa warraatii fi kaayoo warri amma itti jiranii fi egeree warri yaatu. Lamaan warraa saantimii takka fuuli isaa lama ka gargar hin baane. Ermiyaas jechuun anaaf Abiy jechuun Ermiyaas. Kana namtichi kanirraa waa takkin eegina. Afaan Faranjiitiin he's a lost cause jedhama waan gos kana. Dhadhaa ibiddi bu'u jechuudha. Irredeemably lost. Dhadhaan ibiddi bu'u yennaan hin deebi'u. Jibbiinsa biyyiiti miti.
jibbiinsa hojii sarara dubbachaa jira. Faarsine gaaf dure ilma abbaa gadaa jenne adoonni ta'uun feene har'a immoo gaafa dhugaa arginutti yoo dubbachuu qabaanne dubbachuu mallee jechuudha. Ani namni milinikii hawwilti sanaa dhaabuu paarkii sanaa dhaba achi naanafne waan takka namni sun wanni an kiyyaa jedhe kiyyitti nan himadhu oromtittiin yookaan oromummaan an ittiin himadhu namummaa kiriminaal namummaan ilmi namaa kamiyyuu haqa argachuu qaba. Namummaan ani jechuunis nama wajjin sheer godhuuyyuu hin jiru. These people are ridiculing our pain, our trauma. Wanni an arguu jiru kana. Abiyyiif Ermiyaas Laggase anaaf nam tokko. Abiyyi haq dhufe nafxanyaa duute boolla kaasee lubbuu itti horee nurrattu goobse sabboonummaa Oromoo kolaase. Tokkummaa Oromoo gubbaatti duulee amantiin gandummaa waan isaan aangoo turfachuuf qeerroo dadhabsuu fi divide and rule karaa securitaatiin godhe. Injifannee jirra kalee Islaamaaf Kiristaanii bataskaan keessaanii sagantaa waliin qopheessan. Tokkummaa Oromoo irratti nam duule. Nama Oromoo irratti waraan labse ilma abbaa gadaa jennutu Wallaggaatti Gujii waan inni godhaa jiru. Sirna federaalizimii wabii mirga sabaaf sablammoota wabii Oromoo ka jennu gubbaatti oduu mootummaan naannoo Amaaraa nu bineensuuf hin jennu. Imaammatii jechuun sawu tokkorruuf hin jedha argabbahe sawu tokkorra awre tokkorriitu jira. Nu namallee keessaa Oromoodha akka Oromummaa afaan waliin qabna. Amaarilleen hin jira waliin jenne malee nu bineensaaf hin jenne har'a nutti qoosa jechuun warri zeeganu nama malee jechuun akka nu bineensa kan Oromoo waan nuuf hin jenne Oromummaa bineensaani kanaaf akkas nu jedhani odoo beekani yaa nu dhuguma nama namni hundinuyyuu nama Oromoo koof hin jedhullee nama Somaalii koof hin jedhullee nama Amaara koof hin jedhullee nama rakkoo mirga waloo akka Oromummaatti cunqurfamne akka sabattuyyuu gad ilaalamne akka sabattu mirgi dhabne waliin taane mirgi keenya falmannaa jenne malee namummaa kenni morman. Har'a jechuun waan biyya faranjiitii fi biyya Habashaa keessa soonneeti qadmaan inni soonen naamin maali jinni jedhan san ka Habashaa jala guure akkas deemu jira. Waan hedduu haasa'e daqiiqaan deemee jiran fakkaata. Oduu jechuun qabadhee isinii dhufaa jira jechuun isinii taa himuuti gabaabsee. Nam tokkotti waan barreessame maal jedha kaadireen tokkine.